Rakkoolee jaalala keessatti nu mudachuu danda'an haala kamiin ofirraa qolachuu dandeenya yookaan immoo jaalalatti seenuu keenyaan dura maal beekuu qabna yookaan haala kamiin jaalala keenya kunuunsannee jalqaba isaarraa guddifachuu dandeenya yoo jaalala keessatti osoo waa'ee hiika jaalala jedhu hin bariin jaalalatti seen immoo wareegama akkamiin nu kuffalsiisuu danda'a kan jedhudha kan guyyaa ilaalu yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota Koroon Inspire wartaatan akkam jirtu bakki isin jirtanitti nageenyi qofti jaalalli isiniif haa baay'atu kanan jedhu obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole guyyaa irraas barnoota akka guyyaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti turti gaarii. Tole gaa hiikni jaalala dhugaa maali yookaan immoo amaloota jaalala dhugaa keessatti fooyya'aa akka nuun qabaannu yookaan immoo jaalalatti seenuu keenyaan dura jaalala namoota duukaa hariiroo namoota duukaa eegaluu keenyaan dura wanti nuun dursinee beekuu qabnu maali? Yoo jaalalatti seennee jirrate immoo maadha hiikni jaalala dhugaa kan jettu yookaan immoo jaalala keenya fooyyessuuf yookaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf wanti nurraa eegamu maal yoo maal goone jaalala bareedaa jaalala namni nurratti inaafuu danda'u yookaan immoo jaalala aniif hoonii qabu yookaan waliigaltee bareedaa qabu haala kamiin horachuu dandeenya. Yeroo baay'ee namoonni jaalalatti osoo hin beekin seenanii erga seenanii booda kan isaanitti wal arrabsan walirraa adda ba'an kan isaan itti even wal ajjeesan illee ni ga'a jechuudha. Maal kun hiika hubannoo jaalalaaf kennan yookaan immoo ilaalcha isaan jaalalaaf kennan yookaan maalummaa isaan jaalala sanaaf kennanidha jechuudha. Maadha jaalalaaf kan barbaachisu kan jedhamuuf isa jalqaba irratti argamu jechoota kana sadan dubbachuu tasumaa hin sodaatin haala kam keessatti illee yeroo kam keessatti illee sin jaalladha jecha jedhu dubbachuu hin sodaatin haala keessa jirtu keessatti yeroo kamitti akka walirraa adda baatu yeroo kamitti akka walitti jijjiiramtu waanta hin beekneef sin jaalladha jechoota jettu indagatiin taansiidhaan immoo galatoomi jechoota jettu baay'isiitii irra deddeebiti jecha galatoomiif jecha dhiifama jettu kan indagatiin namoonni baay'ee jechoota galatoomi jedhiiti baay'ee guddisanii wanta baay'ee nama saalfachiisu godhanii ilaalu. Galatoomi nama jaallattu akkamiin galatoomi jetta jedhanii ani isaan yaadan jiru. Galatoomiin jaalalli keessan sun akka inni jabaatu yookaan immoo akka inni hidda qabaatu yookaan akka inni lafee jabaataa ta'u isa taasisaa jechuudha. Mana tokkoof akkuma dhaabbii bareedaan isa barbaachisu jechoonni kun sadan jaalala keessatti iddoo guddaa qabu jechuudha. Jecha sin jaalladha irra deddeebiin jedhamuu fi jecha galatoomi jedhuuf jecha dhiifama kun baay'ee main pointii jaalalaati jechuudha. Dhiifama gaafachuun namoota tokko tokkotti akka du'aa ol kan ulfaatu jira. Kun sababa maarraa kan ka'e sababa yoon dhiifama gaafadhe olaantummaan isheetti dhagahamuu danda'a olaantummaan isatti dhagahamuu danda'a ani nan isa sodaadhamoo nan isa shibinamoo maal sababa ta'eefan gabbarsuudhaa kan hinan sinsee dhiifama jedhu jedhanii balleessaa isaanii dhiifama osoo eeganii jaalala jaallatan sana nama isaan jaallatu nama isaan kunuunsu dhabuu jechuudha. Kanaaf immoo nuti immoo haala kam keessatti illee yoo ta'e jecha dhiifama jedhu iddoo itti barbaachisutti fayyadamuun dirqama. Haala si barbaachisu kam keessatti yoo itti fayyadamne na amana jaalala kee miti waan baay'ee illee ni hambifatta jechuudha. Tole egaa inni lammiffaa irratti argamu yoo balleessaa walirraa argine yookaan balleessaa walirratti raawwanne gadi baanee namoota biraatti haasa'u yookaan immoo sooshaal miidiyaa feesbuukii tiiktookii wantoota tokko tokko irratti garbaanee dubbachuu caalaa garbaanee jechoota hamaa barreessuu caalaa karaa keessaa wal gaafannee haaniif fooniin haasa'uun jaalala keenya sanaaf main pointii guddaadha yookaan immoo ilaalcha guddaa qabaataa jechuudha. Focus goonee maadha rakkoon keenya maarratti walitti buune haala kamiin walitti buune jennee rakkoo keenya sanaaf gadi fageenyaan irratti hojjechaa deemnaa jechuudha. Kanaaf immoo rakkoon yeroo nama hin mudanne hin qabu jaalala keessatti illee jaalala alatti illee haala kam keessatti illee rakkoo keessana feesbuukii yookaan sooshaal miidiyaa irratti baasoo osoo hin taane akka itti wal loltan sana baaste haasa'uu kee dura keessa keetiin waliin haasa'e yoos jaalala boqonnaa qabu jiraatta waan ta'eef jireenya dhuunfaa walii kabaju. Nam tokko wal jaallachuun dura jireenya dhuunfaa mataa isaa qabaatee kan inni adeemu garuu erga wal jaallate booda jireenyi kan koodhaa kan keedhaa hin jiru jedhu yeroo baay'ee garuu kunnaaf dogoggora guddaati. Maaliif yoo jette namni kamillee haala kam keessatti jireenya dhuunfaa isaa mataa isaatii ni qabaata jechuudha. Yeroo jireenya dhuunfaa walii kabajaa deemnu yookaan immoo haalan jedheen adeemu yookaan karooran si karoorseen adeemu jechaan jedheen buli jechati jetteen nan bula jechuu qofa osoo kallattii ati ittiin deddeemtee milkaa'uu dandeessu waliif kaayuu yookaan immoo jireenya dhuunfaa mataa ofii haala ittiin jireenya mataa keetii ittiin drive gootu jaalala keessatti hin qabaatu taanaan karaan siin jedheen deemta karaan siin jedheen baata kan inni siin jedheen bulta
isheen siin jettee hin jiraata taanaan jireenyi kee jireenyaan ta'u. Kun olaantummaa walirratti agarsiisuufidha. Jaalalli keessan akka inni bu'aa firii hin qabaanne taasisaa jechuudha. Tole gaa inni Afuriffaa irratti argamu immoo jaalalli isaanii yookaan jaalalli nun amma keessa jiru hamma irratti hundaa'uu qaba. Ganaa boor yoon akkas argadhe akkasaan siif godha yoon akkas ta'e akkasin godha kan jedhu jaalala amma irratti ta'e ta'uu qaba. Hanga akkas hin taanetti immoo jaalala hundee hin qabne yookaan immoo jaalala dhaabbiin tolle ta'a jalaati. Maal yeroo maan akkas godhadhuutti narratti fayyadamte yookaan immoo na duukaa jiraatte jireenya ishee narratti jijjiiratte narratti jijjiiramte kan jedhu yeroo baay'ee dhageenya. Jaalala nuun eegaluuf jennu kun jaalala nuti jiraachuuf jirru kun jaalala arra irratti hundaa'e ta'uu qaba. Jaalala arra irratti hin hundoone yoo ta'e jaalala ganaa boor jedhamu irratti hundaa'e yoo ta'e na amani jaalalli kun deemee kufaati malee bu'aa tokko sin argamsiisu. Kanaafuu wanta amma irratti ta'e ta'uu qaba jaalala keessatti. Jaalala keessatti wanta amma irratti ta'e hin ta'uu taanaan abdii guddaa qabaachuun barbaachisaadha. Abdii guddaa qabaachuu qofti garuu jireenya ta'uu hin danda'u. Abdii boorii akkas taana boor akkas ta'a jechuun abdii qabaachuun weel bareedaadha. Nama gammachiisa, nama boorii nama taasisa. Garuu abdiin sun abdii qofaa ta'ee hafuu hin qabu. Nama action gochuu danda'u yookaan gara gochaatti jijjiiruu ta'uu qabaa jechuudha. Namoonni baay'ee jaalala isaanii sana argachuuf jedhanii waadaa baay'ee galu, waadaa baay'ee irratti kan isaan kakatan, kan isaan waan baay'ee jedhan dhageenya. Garuu kun namoota muraasa qofaafidha kan inni raawwatu. Kanaaf immoo jaalalatti seenaa jirtu yookaan jaalalatti jaalataa jirtu hamma irratti ta'uu qabaa jechuudha. Tole gaanii shanaffaa irratti argan immoo amanamummaaf iftoominaan wal hubachuu. Namoonni jaalala keessa jiraatan kamiyyuu amanamummaaf iftoominaan haasa'u jedheen amana akka kootti. Icciitii dhuunfaa kee qabaachuu dandeessa. Icciitii kana haala kamiin wal duukaa kaasuu qabda. Haala kamiin define gochuufii qabda. Haala kamiin ibsuufii qabda. Amanamummaa hin qabduuf taanaan jaalala keessatti seenuun dura ati shakkaatti seenta taanaan jaalala sanatti. Isheen si shakkaasitti jaalala kanatti seenta taanaan dhumma isaa kufaati malee bu'aa tokko hin qabaatu jechuudha. Kanaaf immoo iftoomina jaalala iftoomina qabu yoo qabaatte jaalalli keessuun bu'aa ni qabaata. Kanaaf immoo jaalalatti seenaa jirtu san iftoominaan amanamummaatiin ta'uu qabaa jechuudha. Inni JFR irratti argamu yeroo qaamaan wal argan akkanumallee bilbilaan haasaan wal kofalchiisu yookaan immoo wal gammachiisu yaalu. Hanga akkas ta'uu hin dandeenyetti jaalalatti seenaa jirtu sana yookaan jaalala jaallachaa jirtu sana irratti mukaa'uutiin yerootti bilbilu miira mukaa'uu, miira of jibbuu, miira akkas akkasii agarsiisuu dhiisne yeroo wal arginutti illee ta'e yeroo duukaa sotutti illee yeroo bashannanaa dabarsuu, yeroo gammachuu dabarsuu, yeroo waliif laachuu, wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu gaafa akkas godhaa deemnu nama nu jaallachuuf itti deemaa jirru yookaan namni nu jaallachuuf jedhaa jiru sun miira guddaatiin, miira gammachuutiin gara keenyatti dhufaa deemaa jechuudha. Maal jechuudha? Miira gammachuu gaafa nu arguuf awwaa deema, nu arguuf nutti siiquuf wantoota isa wareegama isa kaffalchiisan kamiyyuu raawwachuuf ududuubatti deebaa hin adeemu. Kanaaf immoo namoota jaallachuuf jechaa jiru yookaan jaallataa jiru yeroo inni nuuf bilbilu wantoota isa taphachiisan, wantoota isa gammachiisan raawwachuu, wantoota yeroo qaamaan arginu immoo bashannansiisuu iddoo gammachiisaa ta'e iddoo lamaan keessan yaada tokko walitti fidee gammachuu laachuu danda'u irratti focus goonee yeroo dabarsu. Kun jaalalli keenya akka inni jabaatee dhaabatu taasisaa. Inni torbaffaa irratti argamu jaalalleewwan lamaan maatiif hiriyoota waliif kabajuu. Ati hiriyoota ishee hin kabajuuf taanaan, ati maatii ishee hin kabajuuf taanaan siif ilaalcha ishee hin qabaataa deemtu baay'ee garkuuf si arguur du arguu filatti. Maaliif yoo jette ati isheef kabaja hin qabdu jechuudha. Maatii ishee hin kabajuu taanaan, hiriyoota ishee hin kabajuu taanaan, ati even maatii kee hin kabajuu taatinnaan hiriyoota kee hin kabajuu taatinnaan bornaaf illee kana fidee dhufa jechuun si sodaatti. Sirraa durbade agamu yoo si jaallatte illee, agamu yoo sitti dhiyaachuu barbaade illee ati maatii kee hin kabajju, maatii keef ilaalcha gaarii hin qabdu taanaan na amani namni kamuu si duukaa jiraachuuf fedhii hin qabaatu. Kanaaf immoo ilaalcha nuun jaalala keessatti qabaachuu qabnu ilaalchota akkamiidha? Maal immoo gochuu qabna? Maatii ofiif kabajuuf yoo laanne, ulfina yoo laanne, wanta guddaa yoo laanne nama biraan laallee deebii sanuma fudhachuu dandeenya jechuudha. Tole egaa inni itti argamu yookaan dhumaffaa irratti argamu wal dhabdee jireenya isaa keessatti yeroo tokko jiraachuu hin danda'a. Kun garuu accept ta'uutiin darbamuu qaba. Wal dhabdee gidduu keenya jiru sanaaf immoo tasuma ariifachuu yookaan immoo dafanii murtootti seenuu dura maalla rakkoo keenya kan walitti nu fide yookaan akka nu wal dhabdee keenyaaf main pointiin wal dhabinsa keenyaa maali jennee qorachuun dirqama. Jaalala lama gidduutti giddu seentummaan tasuma hin barbaachisu. Wal dhabdee keenyaaf nama biraa osoo hin taane numatu hiikoo ta'uu qaba jennee
yaaduu qabna. Hanga akkasitti yaannetti garuu kufaatii guddaa baay'ee miidhama guddaarra nu geessuu danda'a. Kanaafuu wantoota kanarraa barnoota baay'ee akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Jaalalatti seenuu keenyaan dura tole egaa wantoota irraa baratan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Oolmaa gaarii qabaadha. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti.